Walumattu amma loo dubartii sana gidduu qaama sadii jira jechuun. Qaamni sadii jiru qaama lama jira tubboo lama. Tubboon tokko. Mana udaanii takka. Takka udaanii addatti jiraadhii sun dhiisi addatti sun addatti. Bakka udaanii san malee amma bakki taa'is lamaa jira mire wali sadii baramma loo hojii gooni jira. Sun addatti hojiin isii addatti gaheen qabdu sun asii. Okay ayyee. Gaheen qabdu sun gaheen qabdu gargara. Koi dhalumaanuu qaama meeqa qabdi? Koi dhalumaanuu qaama shan qabdi moo afurii sadii? Walumaa galatti dhalaan tubboo lama qabdi qaama saalaa keessaa tokko ka fincaaniitiif tokko ka da'iinsaatii fi qaamni keenya keessa galee bahuu fi ispaarmiif xuriin laguu irraa bahuun walii galatti jechuudha. Garuu immoo ka duubaa sun waan addaa waan kana qaama saalaa ka dubartiin fincooftuu kanaa waliin gahu. Qaamni fincaanii addatti dubbatama. Qaamni duubaa addatti dubbatama. Qoodinsi hudduu tunillee bakka 4 itti baati. Hudduun tuni hudduu alaattu jira. Hudduun alaa jechuun maalidha? Gamaaf gamana irraa nammallee agartee foon gurguddaa kana qabdu qarree hudduutu jira. Qarree hudduu jechuun maali? Gamaaf gamana irratti waan ammallee jiru taa'aa foonii kana. Qaawwa hudduu afaan arabaatiin sitti maqaan dha'u amma namni waan na beekuuf jecha sitti maqaan dha'u xiqqoo natti tolu. Qaawwa si himu fedhe qaawwa bakkeen udaan irra bahu sunii fi bakkeen alaatuun garagara. Kitaaba keessatti jechuudha. Amma maqaa dha'uu danda'a mareesii addaan beeka afaan arabaatitti. Garuu maqaa dha'uun feene namni irraa waan beekuuf. Ammallee qaawwi sun jechuudha. Qaawwitee rabbiin irraa dhoggee jedhe maalidha? Qaawwa udaan keessaa gabbahu akka afaan arabaatitti afaan na jirti beekta dubbachuun natti hin tolu. Maaliif? Amma warri keenya fasgala auzu billah yoo hundi isaa barbaadu jira. Takka wallahi amma beeku dhala nakama sun qabu. Dhiisi hayyani sarrakkoon qabu hayyani. Ila qaawwi suni tarabbiin irraa dhogge qaawwa bakkee udaan fut jedhee keessaa gabbahuun hudduu diimtuu taammallee agartee banamteeti yoo udaanamtu banamtee kaatee walitti cufamti. Foon diimaa mul'ifti banamtee kaatee walitti cufamti. Isiidha kan irraa dhoggame. Ammallee daallee irraan dhooggamne ededarraa jechuudha. Ededa jechuun maalidha? Taa'aa keessa haadha manaa godhuu ni danda'a. Fakkeenyaaf wanni dhooggan jiru. Yoo agartee nama of qabuu danda'u taate qaawwa hudduu sanirraa ta'u udaanii sanirraa of qabuu yoo danda'e daallee keessa saluu ni ta'a. Waan akka gaafiin qabu. Namni nu mormoo jiraate dhufee sa'aatii deemee hornoo wajjin haasa'uu danda'a. Shoora guddaa. Ila daallee keessa godhuu ni danda'a. Taa'aa isii gamaa gamanaa kanneen lama walitti qabu godhuu ni danda'a. Bakkeen rabbi irraa dhoogge maali? Hudduun irraa dhooggamte. Hudduu sarraafaa udaanii akaawuntii gaddarbitee ol dachaatu san gaddarbitee walitti qollofamti. Banamtee walitti qollofamti. Isiisan udaan tuqalloo sana osoo hin taane baqa isuma hudduu guddoo dargifuu yoo ofirra koon qabdu jechuudha. Akkana waa takka. Ila sirraa gabaabsan dubbii sirraa gabaabsan amma bara afaan arabaatiin afaan na jirti sitti himu silaa sitti hima beekta sitti himu maaliif natti hin tolu naaf mijatu. Ila bakkeen rabbi irraa dhoogge sirraa gabaabsa qaawwa udaan keessaa fut kan jedhu san qofa. Dubbii sirraa gabaabsan haasaa dheertuu haasa'uun bu'aan qabu. Garuu immoo taa'aa keessa godhuu danda'a daalli isii lamaa waliin dachaasee dhiqeetiin qibaatiidhaan tolchee laqallaqee gubbarraa irra gadhaabbatee asii godhuu danda'a akka fedhe isii godhuu danda'a. Maaliif ree? Gaafii biraa amma fakkeenyaaf harma amma jaalalleen takka jaartiin harma kana keessa walitti qabdee fi dhiirri gaafa qaama saalaa hedduu faayee wanuma godhu ni mul'ata. Inni akkam harma isii lamaan gidduu jechuun harma harkaa walitti qabdee fi harma lamaan gidduu. Harma isii lamaan keessa godhuullee mubaaha. Wanni mubaaha jedhamu sharcii keessatti maalidha beekta asirraa gabaabsa jechi mubaaha jedhamu waan halaalaa jala gala. Garuu sharcii keessatti maali waan yoo daladdee jette ajriillee ittiin argattu ittillee hin qabamtu. Siigaleewwan asin jedhu halaala ta'ee halaala keessaa sawaaballee ittiin argattu fedha keetii waan dalagaa jirtuuf ittillee hin qabamtus diinillee ittiin qabdu jechuudha. Wanni asin jedhamu fakkeenyaaf nyaata hartaate nyaata yoo nyaatte jette yoo dhiirti fedha keetii mire. Wanni sun halaala gaa fakkeenyaaf harma keessa godhuun afaan isii keessa godhuun funyaan isii keessa godhuun gurra isii keessa meeshaa kee gogaadhaan akka dhibeef isiin hin saaxiloofnetti godhuun takka wanni si dhoogge jiru hukmii mubaahaa keessa gala. Garuu immoo maali akka dhibeef hin saaxiloofne of eeggannoo godhanii jechuudha sii galee of eeggannoo godhanii fakkeenyaaf wanni akka ijaa ispaarmiin feetu dhibee addaati vaayirasii adda addaatti saaxilamti. Yoo qunxurree gogaa itti riidde immoo dhalaan ta'e keessa salamuu feetu jira. Fakkeenyaaf qunxurroo gogaa itti yoo ridde suusii araada baate gurra isii qunxurroo gogaa yoo ridde qunxurroo san itti ridde haraaman ta'u garuu ispaarmii san akka agartee ispaarmii jiidhaa yoo tuqxeetiin jette vaayirasii itti ta'ee dhibeedhaaf kan saaxiloofne waa sadii kitaabni ni dursa qulqullina isaanii lamaan eeggatu
Ibirraa akkam insaaf ilamne dhibe eeggannoo godhu fedhiidhaan wal godhu sadii. Okay, gaaffii takka koomentiidhaan namarraa dhiirti dhiira yoo duudhaanii goote hoyyan gaaffiidha koomentiirra. Niitii ufiituu godhuun haraama. Niitima ufiituu godhuun haraama. Niitii iyyuu godhuun haraama. Niitima godhuun haraama. Laal hudduun udaanii haraama qulqullu. Jala sarree waa sadii haraama laala irra deebi'ee isiniin. Waa sadii haraama. Suuraa Baqaraa ayata 222 irra dubbatu xuriin laguu yoo dubartiin qaama isii keessaa inni gadi ba'u qaama kiikkasaalaa keessa ol kaa'uun haraama. Tokko jedhu stop. Asirratti harma keessa godhuu dandeettu osoo xuriin laguu irra jiru. Dudda keessa godhuu dandeetta. Afaan isii keessa godhuu dandeetta. Funyaan isii keessa godhuu dandeetta. Luka isii keessa godhuu dandeetta. Harma keessa godhuu dandeetta. Bakkeen Qur'aan irraa dandeessu jiru maali? Yoo xuriin laguu itti jiru qaama saalaa keessa qaama kee waliin kaayin jechuutti jira Qur'aanni ayyaanni 222 suuraa Baqaraa tokko kana. Lammata suuraa Hujrii keessattii fi suuraa A'raafii keessa Rabbiin Qur'aani dubbatee فجعلنا عليها سافلة وامطرنا عليها حجارة من سجيل مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد بكجر مكيسة مالي لا ولي قلان أوجه قلان لربي قرآن كيسة ولي قلان دمشا جملة أوجه ربي إيجا جملة أوجه نبي ربي عليه الصلاة والسلام حديث كيسة فقال شنيجرا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى امرأته في دبر هاجر نبي ربي عليه الصلاة والسلام نما هذا منا hudduudhaan itti dhufe abaari rabbii ni jedhe qur'aana keessatti dhoggama waliigalaan dhoggame jechuun kanaaf dhoggamaan lama sadaffaa hadiisa salamataa keessatti dubartii yoo deettee jette yoo dhiinni dayinsaa sun irraa yaa'u qaama saalaa achi keessa ol kaa'uun haraama hadiisatu dhoggeetiin jedhe nabii rabbi alayhi salatu wasallam haramse sadiin kanatu haraama la wanna sadiin kana qofa malee saniin ala guutuun isaa halaala qeensha rifeensa irraa kaasee hanga kotteetitti amrii mubaahaati warroonni ammallee qur'aana qaraanaa afaan saniin daabboo maa dhungannaa hin dhungatinaa jedha warri jedhani hadiisaa miti sun hadiisaa miti jecha aalimni tokko jedhu gorsa malee hadiisaa miti qur'aana illee miti akkas jechuun fakkeenyaaf jechuudha. Warra sila astagfirullah jettanii yoo isin hin taane baha deemaa namoonni gaafii qabdan gaafii kan isin hin gaafadha barreessa. Ustaaz Asmaanuu abbaa manaa takka jaalalleen harma haadha manaasaa osoo hojiirra fuudhee osoo qunnamtiin goone dura yoo haluugu ta'e afaan kaatee akkamiin ilaaltu waan jedhu. Inta aanan isiillee yoo dhuge ni ta'a. Niitiin hiikaa irraa qabu aanan isii dhuguun hin ta'a. Harma isii keessa godhuun hin ta'a. Harma isii keessa gannaquun hin ta'a. Afaan isii keessa gannaquun hin ta'a. Akka fedhe fuula isirra gannaquun hin ta'a. Galliqimsuu qofatu haraama. Irra deebi'ee isiniin. Kunniin guutuu waan hukmii mubaahaa keessatti. Dhibbaan dhibbatti. har'allee borullee irra deebi'ee sagalee waraabbadha abbaa feetanii ergaa sheekni abbaa feetanii haasa'uu danda'a. Hukmii mubaahatii isiniin jedhe isinii gale. Ifaan dhiba dubbii ifaa gaafataa harka buleessa waan jiru kun waan takka waliin gaafachiisa. Irra gannaquun ni danda'ama garuu liqimsuun dorgaadha. Akkas. Oke, gaafii biraan inni qabtan koomentiidhaanis ta'e gastiis isin ol godhuu ni dandeessanii mee qo'i nama tokko gaafii qaban isaanii hin galchaan. Gastiin ni danda'ama amma akka duraatii miti nama tokko tokkotti jarraa gaafii sanarraa fudhatiin deema warri gaafii qabdan. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Lakki anda gaifachuun jaaladha malee hin dubbadhu. Gaafii qabdu? Hin qabu lakki. Oke, warra gaafii qabu galchinaa. Akka beekamu uummata gaafileen barbaadoo galchii keessatti dhufanii uummata silaa akkasii ol gurguranii nu waatan affasaa beekta. Mana banii ni seenaa mudeetara yoo mudeetara sakattaate ni seenaa. Mudeetara sakattaate mudeetara irratti laalaa. Mudeetara yoo sakattaate ni seena yoo mudeetara sakattaate ni natti yani uummanni mataa guddoo keessa kaatee yaa rakkoodha beekta. Mudeetara ammaas seeran rakkoon hin qabu. Namni akka gannan buufne oliigaa akka nu dhoofne. Nakala mudeetara simalee namta kan qabu abbaas gaafa tartiibaan deemtaa fi abbaas hojii wal mormu jiraannaan manni banaadha hojii wal mormu ta'a. Yallaa bani mana kee amma dhufu. Bana jira watta nama dhibbi shanii jira. Ammatti kootta. Mana kee jira. Okay, thank you. Yoo kana luma kaatanii 40 fusula qaraatanii asii akka anwaa hukmi osoo hin beekin. Okay, Shamsu gaafii hanke gaafii demo umur onneti qabdu Shamsu heetu
wajjin yeroo rafuu deemtu namni kun beekaa fadhiisaa karaa hedduun baafatuu fadha amma akka fayyatti haadha mana kootii irra guddaa duubaan itti fayyadamuun fadha beektaa. Duubaan itti fayyadamaa duuba kana Sodaatiin wallahi waan akka sodaatiin bakka xuraa'aan bahuun feete moo duubaan itti fayyadamuun bakka xuraa'aan bahuun feete moo daallee isii keessa keettee daallee isii keessa hojjatuu feete moo qaamuma isiin daa'ima irraa deettuu san duubaan daallee addaan qabdee qaama isii kasaalaa akka fincaanii san keessa kaa'uu feete duubaan addaan baasi dubbiin duubaatu heddu. Dhugaadhaaf taja dubbiin duubaatun karaa hedduun jirti amma fakkeenyaaf karaa duubaa kana osoo jechuun bootaa hammaama sana osoo hin taane karuma isiin deessuun san inni boodaan itti fayyadamuu fedhe rakkoo ni qaba. Eewa asitti barreeffamni ati jalatti na duuba argitu suni kitaabul haashiyaa mujallada sadaffaa lakkoofsa 188 riwaayaa Tirmidii hadiisa ammallee agartee Abdullah bin Abbaas نبي ربي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب أقبل وأدبر واتقي الدبر والحيض جديتين دبت أست مالي لا عمر بن الخطاب يا إرجم ربي أني بدأ إيه مال جنان خليجة إذا جارتي تيرا أرجم جنان نبي ربي جل إسه هنگ آياني إبلا ما في دم إلى مسورة بكرة خيسب بوتوت نبي ربي عليه الصلاة والسلام أقبل دوبل لين قدي وأدبر أقبل أفول لين قدي وأدبر دوبل لين قدي qaama bakkee xuraawaa san qofa eeggadhu malee jedhe bakkee nyaatni irraa bahuu yoo isin nyaatteette hudduu jechuu akka afaan oromootitti isinii gala hudduu keessa eeggadhu malee jedheen kanaan ala yoo xuriin laguu itti dhufe qofa eeggadhu malee jedheen kana jechuun maali akka feete shakashakuu dandeetta bakkee ammallee agartee duubaan dhaabdee teessiftee jilbiiffachiiftee jidaara qabsiiftee bakkee nyaatni irraa bahuu san qofa ol hin godhinaa malee akka feete godhuu duuba mirga guutuu qabda garuu immoo maali bakkee nyaanni irraa bahuun bakkee xuraahan hudduu keessan godhinaa isin jedha gabaabatti hudduun taloo gamtillee maali hudduu qaawwa udaan keessaa gabbahuun qal'oo san ta'u udaan keessaa gabbahuun malee daallee isii keessa godhuun hin ta'a. Daallee isii keessa godhuun hin ta'a hidhee qarree gamaa gamanaa keessa godhuun hin ta'a wanni haraam ta'e kana la garuu immoo duubaa yoo itti dhuftee qaama isii ka fincaanii san keessa keettee haadha manaa ta'e wanni siroo tokko jiru hukmii mubaahaa keessa jira ni ta'a obboleessa keessa irraa gabaasa gabaabumatti hadiisa jira. Galatoom ustaaza gaafii takkaannaaf himas lammaffaan si gaafatu fadhee gaafiin koota lamadaa fakkeenyaaf haati mana kootii daa'ima ji'a 3 qabdi. Ani immoo yeroon isii wajjin rafu jechuudha akka malee qaqqabaddee harmasii kanaas qabee luugee wanta jechuun fedha aannan harmasii san yoon luugee aannan san afaan kiyyabbee galli qimse ilmoon tiyya sanis miluuddi haraami moo haraami hin qabu. Halaala qulqulluudha ilmoon osoo daa'ima aanan jalaan fixin malee aanan isiisa yoo gadhuddee liqimsite waan takkan ta'u ilmoo hadha maan garaa qabaattee ilmoo lafa qabaattee homaan ta'u sababii maaliif nabii rabbi alayhi salaatu salaam ka ammallee agartee daa'ima harma luugdeetti namni yoo harma lamaa luuge haadha namaa taate jedhan amata lamaa gadiitti ka culamaa'iin itti daangessanii amata lamaa gadi yoo ta'e daa'ima amata lamaa gadii ta'ee harma dhalaa yoo hodhe haadha taatiif namni sun jechu malee ati guddaadha dhiirsaa barata. Waa takka gaafii takka qabu yoo galli qimsitellee waa takka qabu. Galatoom ustaaza Hadiisni amata lamaa gadi daangessala. Hadiisni nabii rabbii alayhi salaatu salaam ka agartee harma dubartii yoo namni haadha namaa taatiin sun amata lamaa gadi yoo ta'edha. Sanuuyyuu waan qaama isaa magarsu yoo ta'e jedhanii achi dubbiin keessa jirte jechuudha karaa gabaabaa. Kanaaf ni dandeessa galli qimsitullee garuu immoo daa'imaa waa hambisi malee daa'imaa yoo hambiftu yookaan immoo agartee aanan daa'ima alarraa fuudhuu yoo akka tasaa waan keessaa fixu taate jechuudha. Rabbi sin dhiisu daa'ima beeleessitee ofii keessaa fixuun jechuudha sii galee hin ta'a gabaabatti. Yoo daa'ima dura hin finne haram hin qabu jechuudha gabaabatti. Waa takkan aboo halaala qulqulluudha waa takka inni qabu hin jiru waa takkallee. Galatoom ustaaza galatoom. Ayee gaafiin kiyyaan ganumaa asirraa gabaabsee dubbadhaa namni dubbatu fedha. Wanni rogu tokko hin jiru waa takkallee ni ta'a. Warri gaafii qabda yoo jiraate gaafii gaafadhaa itti seennaa ni dabarsaaf uummata asirratti jechuudha wanni isinii dabarsuu barbaade maali wanni rabbiin haadha manaatiif abbaa manaa jidduutti haraam godhe akka farshoo fi zinaan haraama taate wanni haraama ta'e tokko yoo xurii laguu itti dhufe qaama isii kasaalaa san keessa ol kaa'uun hin ta'u tokko ayata 222 ragaan suuraa baqara lammata
سورة أعراف سورة حجرات كيست هدود الديبسة كرغبابا فجعلنا عليها سافلة وامطرنا عليها حجرة من سجيل منضود رب جديت دبته وليقال الرب توتا هدو والقرآن ديرر الليني أبمسيسة وليقالتي هدون ديراتي دلا اللي قبابت حرام أتكيس والقاوم بقودان الرابون سن قرآن حرمس وليقال حديث النبي ربي عليه الصلاة والسلام نمني هذا منا قام إشي كدوبا ترام بكي الرابون كيس يتلوفه أبارا ما رجل قرآن وانا ملا قرتي إسان أبمسيسة تينا قرتي قرآن ربين قرآن كيسا كيسان أبمسيسة جديني دبت وانا سيدو بدي كان كيسا ورد دچين إساني ربين كوتة والفوري جبريل فوريتي دچين إساني قدر قلچه ورقام دوبا ورجت لا بير الله ودو قدون حرام چوغا لام صدق حديث أم سلمة كيست نبي ربي عليه الصلاة والسلام حيضين الآنان قيا فرتما التراجلا نفساء ونجي أمو إيغا دهينسا كيا وجدت إيغا دهينسا كيس يويسين ديكت إني الرابو قام كيسان كسالا إيش كيس والكون حراما درو قيا فرتما جيتون كوني حقا قيا فرتما عدمنا تيسانين قرين جيتون متي والآنان إسا جيتو مالي كأتولي مالي حكمي نفساء كيسان قل كأتي قدي هو yoo guyyaa 25 bakkeenya haati manaa deette dahiinsi sun yoo irraa dhiinni dahiinsaas yoo irraa bade hoo abbaan mana godhuun ni ta'a. Sababbiin maali? Dhiinni waan irraa bade guyyaa 40 gahuun dirqamaa miti dhiinni irraa qulqullaa'utu dirqama malee. Wanni rabbiin dhoonge guyyaa 40 sana geettutti isiin godhinii jechuudha miti. Hanga dhiinni irraa goguuti yoo guyyaa 30 illee irraa goge 25 isoo irraa goge 20 illee irraa goge haadha manaa ta'e godhuun ni ta'a yoo dhiinni dahiinsaa irraa qulqullaa'ee firii taatee ispaarmiin isiin asliin sun waan itti dhufu taatee jechuudha. Dubbii addaan wadha. Sadiin kanaan ala guutuun isaa hukmii mubaahaa keessa gala. Hukmii mubaahaa wanni mubaahaa jedhamu halaala keessa gala. Halaala jechuun maali? Mubaahaa wanni jedhamu waa lamaan laalama. Yoo dalaydillee mindaa rabbiitti siin qabu. Yoo dalaydillee ittillee hin qabamtu mindaallee siin qabamu. Akka nama nyaata yoo biraa qabdu nyaata tokko yoo nyaatte yoo dhiiftallee fedha keetiimi hukmiin mubaahaa akkanatti ilaalama. Hukmii mubaahaa keessa galchan haadha manaa kallattiidhaan dhugaan jirtu akkasii isinii himna. Sadiin kunniin qofa malee saniin ala akkaataa jirtutti ni ta'aa waa sadirratti of eeggannoo gootanii. Tokko الطهارة بينكما جدو كسلماني فيان كلنا أرجمودا لما isin lamaan jaalala waliif qabaatu na dhungadhu si dhungadhaa wal heeyyamamoo ta'anii jaalala walii qabaatudha. Sadaffaan immoo maali? Dhibee akka hin saaxiloofne dhibeerraa of qusatuudha. Of eeggannoo godhu jechuudha. Kanneen gootanii ni ta'aa jechuudha. Abboo haadha manaa teessanillee dhungatuun hukmii mubaahaa keessa atillee meeshaa abbaa manaa keetii dhungatuun harkaan abbaa manaa keetirraa baasuun ni ta'a yoo xurii laguusitti dhufeetiin jedhellee ifaan ifatti sitti himaan dhugaati. إما هيام إن الله كان سر عباس النتا قالوا ما أستاذة قافتا كان ما سرت كبس قافتا وانت كاجر ما أستاذة وانت كتول الصبنة أقرب بيدك في سمي سنومي زبانة خنا خيزتو يرو أما يروحنا شمران كين يرهدون إيروني كين يرهدون wanta ka warsobuun qabnu namni keenya ammaa sadarkaa bultii diiguu sadarkaa bultii keessaa yaa'u sadarkuma dhiirrinis dhalatti haajamuu dhiisee dhalaanis dhiiratti haajamuu dhiiftee namni harka feetiin fiddeebi'u harka fee bira kutee kuduraalee adda addaa kan nyaataaf oolu kuduraalee nyaataa bira kutee sa'aatii itti namni meeshaalee mana keessaa wantoota kafalaanaa fi amlee waan akka muka adda addaa namni qaama fi jiratti dhiibuu agarra. Sheekh Adwaan kana qaqqabeetii si gaafachuu barbaada gaasi. Haqiiqatan waaqni bakkaa fi akkaataa isaa wajjin ibsa bareedaa fi haala gaarii ta'e akka sirnaa deebistuun barbaada. Tokkoon tokkoo namoota amma 500 as gala jiruu kana tokkoon tokkoo namoota gastii kana gubbaa jiruu kana wallaahi rabbii anaa fi haadhatii hubattee si kakadha. Namni guyyaa takka fedhu siksii laalee fedhu jawwaala isaa laalee fedhu namatti haasawee miira keessa galchee guyyaa takka qaama saalaa isaa harkaan qabatee meeni jettee osoo barbaadde nama 500 kana keessaa nama 5 hin argan. Wallaahi warabbal kaabaa nama 500 kana keessaa nama 5 hin argan. Walaa dhiira hin jenne, walaa dhalaa hin jenne, walaa abbaa qabeenyaa fuudhee jaartii qabu osoo hin fuudhin duraas ta'e.
إيقوم فوتي جاتي قبض ساتو على كل يعني نمني خنياما والفودو ديس إيرد أنا تهاجمو الآن إيرد تهاجمو وخبا ولتم وافي أفان مان والبلبلتو ران كافي والله صدر كان من بولتي دابدنتا ولا أبي خيسك الرابع خان سكسي عليه جواله خيسك تهمام خيسك دابتي وان قولي خان كانت تهاسي أستاذ دبر صدر كان من كوباسا يفكاو برقوتي ميشا نياتا سبيلا أولي مخا خبز مخا ساعتي ترمني خشف وان يعني فاك أما ساعتي خش يقولوا خيسك الرابع مي أستاذ كان انتا إسلاماتي فورا ساعتي في ترتيب وجين هو نكون أما أما كان كيف إذا تيتين في نومات تاسي في تجوال خيسة ولا لي مير خيسة بقرجته في وان جمسان في الرابع سونا كمان تاي سلاماتي حرام مو حلالي إرجت أنيا قافي خنا فين ديمي برباد. فريدا كافلين أتكافته تكفى مي جرا كيارا تارموز الرت تيجي أسرت دبچون برباچي سا مالك جنان فكينيا ورد كيارا نفنان سورة تارموز نفنان سنام نيجرا بيكما أنا من مرة وصلت نيجرا قالوا مو أسيت مالي حكم مالي العالم خيارا نكسب حجتوني حرام صابي نظام مالي في خياركم قام ديرا كسالا الرجبات لا دبي سنين قام ديرا كسالا الرجبات خيار سني كلامكم غاف خيار سنين برته أبا منا زير رت دي بلا ميشان أبا منات الخيار وليت النوف كناف خياري حرام وقب أرمزين وان ملة قرته وان أكا هايلاندي كنين قوتون حرام قالوا إمو قالوا تقطيتو إذا خاف أن يوقع في الزنا يجوز الاستمناء جده إمام أحمد ندبتا حديث عبد الله الدينار جل متقط له صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام فكيد نو شيخ أبو تك دي فما سينك بس مرة دبيت دي من سينك قرآن ربي خيس قرآن جل كبر راح نقول ما قرآن يسوع كتاب جبريل رسول ربي تبدي عليه الصلاة والسلام يسان كيستي وين فئتي لبو فيتين قام فيتي حاجة مودا كنت أني أود بتمك أبا يوا سنرة تدفع ديرك سنرة تدفع ديرك دبتو جرا آخر إيجا دبني خانين بودرت إيجي إلا فكينيا في حكمي أنواع حكمي روغ حكمي تجرا روغ حكمي كجير متوكين روغن حكمي شن سنين كيسا حرام الجازم مباحة كراهة مندوبة مجازة وانجنا مجر حكميني وان قرآن حديثاني فل اتلالم حكمي كيست حكمي مباحة تجرى حكمي حرام الجازم تجرى أسبت حكمي أنا أما في ديها سوجر كنا كيستي إمام أحمد ورغرتي بيكا نجرى أئمة الأربعة نمام اللي بيكا مع إمام أحمد نمقوتو بيكا أجرتي قربان تقيو دلا شمرا تكت غمنا دلغوف لبو في رت صداته دلام برين تكبير جراته چنقمه ميشان إسا أكمله دعوته كأي إسي تقو جدو إسا جدو إسي ربي ملي ونبراهيم جره حال إسي قرون إسا مجته وجده إسي سنقرى أفعول تبجته وميشان إسا وإسا چنقه سببي أكي غمنا guddaa dalaguu sanirraa uf baraaruuf jecha seeggaa ofirraa baasuu min ta'aa jedhee dubbata Imaamu Ahmad ifaan ifatti. Sababni inni asitti eeyyameef maaliif dhalaa jidduu isaatiif isiititti akkana rabbiin malee jidduu isaanii uumaan jiran. Fedhii isaa haraamni guddaa yoo haraama guddatti halaakamuu yoo kaloofte halaala xiqqatuu sii laafifama. Dhadhee isii gaafa daladdeetiin jette haraama guddaa keessa seente tokko fuunaan ajjeefamta lammaffaa fuudhuu dhabnaan dhibba garafamtee waggaa tokko biyyaa fagaatta waggaa tokko gargar fagaattan jechuu kiyya kanaaf haraamni xiqqaan ni laaffifama yoo haraama guddatti halaakuudhaaf baduudhaaf kaloofte jedhaniiti asitti irraa dubbata hadiisa Abdullah Diinaar keessatti illee sahaabaan rasuula alayhi salaam ijoollee isaaniitiif laaffisanii jedhee waan akkasisan dubbata rakkoo irraa sirraa gabaabsanam rakkoorraa takki immoo yoo fedhiin dhiiraa inni mallaqa hin qabne birriin qabu waa tokko hin qabu hiyyeessa waan fuudhuun hin qabu dhalaa immoo haraamatti dalaguu ni danda'a meeshaan isaa akka malee yoo dhaabbatee cinqameetiin jedhe deemee dhalaa biraatitti haraama dalagurra
Sinaa irraa of oolchuuf jecha seeggaa yoo rakkoorraa waan dhiyaatu taate wanni ta'u hin jiru jedhan tokko. Lammata immoo ispaarmiin isaa itti hafee yoo qixaan isaa waan dhukkubu taate. Asirrallee hadiisa kaleessaan rakkoon qabu Imaam Ahmad waan dubbatu irratti ragaa kallattiidhaan fidee asii maxxansa. Ila yoo fedhiin isaa sun itti hafee qixaan isaa waan dhukkubu taate hookaa namaa yoo walii galtee dhabe hookaa aaree haga maraatu takkatti yoo kalaa'e hookaa yoo dhibamee dhibeedhaaf saaxilamee rakkoo gurguddoof yoo namni kun baduuf kalaahe jechuun fakkeenyaaf yoo agartee ispaarmiin isaa itti hafee yoo waan dhibamu taate sababii ispaarmii itti hafeefi yoo ispaarmii ofirraa baasee waan fayyu taate laaffisanii jiran asitti. Okay. Tarsiis waan Thank shabaha sana. Okay, fayyana dai. Asmaratin sina ba kun gamma jecha ulama ita kawo jecha beektota amantaa islaamaati isuma kana waragaanu kannita fuulaa fi dubbisa bakka inni jiru angaru san sirraan barbaadu. በእርግጠኛ በቁርአን ማለት ወክሚራ ካስካ ቆይ ቁርአን ረቲ ቁርአን ፉለ ቀባምሬ ለኮሰ ቀባምሬ ጀልቀማ ፍዱማ ቀባሚ ሐዲስ ረሱላ ሐዲስ ደይፋ ሐዲስ ሰሂህ የጀቸ ዑለማ ምናምኖች ምናጋ ይጥሩና ቁርአን ጀልቀማ ፍዱማ ቀቡሰን ከይሰቲ namni harka fiitiin qaama fiitti haajamee bishaan firraa baase badinsa kana fi kana waan kana isa eeggata jee rabbii waan jala muree lafa kaa'ee qaba. Ingkaf, sun ingkaf, serat tinggi tu mal tak ada boleh tu. Ina, kunna sinjila dirban. Amalle Quran kaisat illa mabturtum ilaihi wa inna kathiran minan nas karam illa mabturtum ilaihi ji'atin dubata. وقد حرم عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. وقد فصل لكم ما حرم عليكم وان حرام يسين لقون القران في سيف يفيسين يقونه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا وقد فصل لكم ما حرم وقد فصل كربين دبتين جد القران كان كيستي ما حرم عليكم وان سن حرام قول افا قول القران كيست دبني الا ما اضطررتم اليه الا ما اضطررتم اليه كمالي وانما دغيفت القران اكو دغيفت الا ما اضطررتم اليه كمالي حرام مسن كيسايو وان غرق اسنت چنقمتنيت انجتني كيست سيلا في نجي اكن جتو مالي namni tokko amma yoo beela'ee jedhe du'aa nyaachuun maa halaala ta'e wanni namni yoo beela'ee akka malee ta'e du'aa raqa nyaachuun maaliif halaala ta'e namni sun yoo raqasan nyaatu namni sun raqasan nyaachuu wanni halaala ta'ee fi waan halaalaa wanni inni nyaatu achii dhabame namni sun yoo du'aa san nyaatuu dhabe maal ta'a ni du'a duuti maal nyaachuu wayyaatee beekudha oolchuu san caalti sii galee okay ayya asmaratti ammallee fayyaanaa ta'e gala dhufi okay asmaratti ammallee قرآن ربي خيسا جتون وان دنيا تنقبا جرا تخط تخيسير ترفت وان سمي في دكي وان أمماتي في وان علمنا ما كنت تلتو في تقوى جتون قرآن خيستي وانتم ما ننكته وجرتي قرآن نوي هنقوتا كغباري انت ولي قلان جملة فيانا دي اوكي فيانا دي namni harka isaatiin fitti haajamee fedhii isaatiin qaama isaarraa bishaan baase haraama amma halaala jee quraanii waan maqaan dhahinii fi akkamitti halaala takka haraama goonaree quraanaatu hanquutaa haa gaafas waan quraannin jii sheekoonni oo isaa fiddeeti wannoo goote waan kana. Hadiisa keessatti nabiyyi Rabbi alayhi salatu wasalam nahan nabiyyu alayhi salatu wasalam anil istimnaa nabiyyi Rabbi alayhi salatu wasalam harkaan seeggaa dhahee turraa dhoggee jedhee hadiisni jira hadiisa jira laa. Hadiisni jiru sun maali warra ammallee osoo fuudhuu danda'uu fi osoo ammallee rakkoon takka ittiin galinii fedha ofiitiin fedhii of keessa barbaadee of keessaa naqu warri agartee laaffifameef sunuu maali warra yoo waan seeggaa san ofirraa hin baane dhaqee gumna dalagu. Itti dabalanii jiranii. Warra yoo seeggaa san ofirraa hin baane dhaqee gumna dalagu. akka gumna sanin dalanneef jecha illaa mabxurirtum ilayhi وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه سوره انعام كيست ور لا في فمي ركور لا في فمي مال حديث كيست دوغمي سيغاد ايتون حديث كيست ني دوغم وني حديث كيست دوغمي دغلو ركور رايمو ني لا في فما حرام غدت يو كلوته حرام غدا كيست بدو داف كلوته حرام نتقان ني لا في فما سي حكمي كيست اكس سيغالي دبينكي اوكي ايه اما دا قران ربي را
seegaa dhawachuun harka fiitiin fitti hajamuun fedhii irraa baasuun amma halaala amma haraama wanni jaamee lafa kaa'ame hin jiru quraana gubbaa kan irra gaasisu danda'u naan jedhe. Hadiisa ni fudhanna kaa. Hadiisa ni itti dhufna hadiisa itti dhufna gaa. Waga bakka san kileer goonee itti dhufna hadiisa amma. Waalaa kulli haal quraana rabbii kan jalqabaa fi dhuma qabu gubbaa namni harka fiitiin fitti hajamee fedhii qaama isaa ifiif irraa baasu haraama halaala wanni jaamu fuulaa fi ragaa hojii kan isii qabnu hin jiru achin naa qabataa dubbitan. Ammoo wanta kana walii galuu qabu. Quraana rabbiin buusee lafa tanarraa qabu keessaa wanni hin jirre hin jirtu quraanni jalqabaa hanga dhumaatti guutuu ta'utti ni beeka ta'uuf tuni tilma ni beeka ta'eessi gidduus ni beeka waan uumamtoonni rabbii gaditti jalqaba duniyaan uumamteef hanga guyyaa qiyaamaatti waan godhamaa hunda quraanni ni beeka guutuu jennee baranne akkasitti amannaas. Quraanichi rabbii inni guutuun sungaa waan kana of keessaa hin qabu. Kana jechuun wanni kun haraama amma halaala jechuun hin danda'amu warri haraama nun jettan ammoo hadiisa rasuulaatiin immoo jecha ulamaa'ii islaamaatiin haraama nurra gootanii kaja'u yaada gaama sheekha. Hadiisni ati immoo nutti hadiisa kame. Qeelaidha. Hadiisni Nabii Rabbi alayhi salatu wasalam istimnaa irraa dhoggame wannaan mattisnee asitti dubbanna. Garuu immoo illaa calaa azwaajihim aw maa malakat aymaanuhum fa innahum ghayru maluumiin jedhee Rabbiin dubbata. Akkana jechuun maali? Haadha manaa teessaniif gabriitti boojitan malee dhalaa biraa irratti Rabbiin haraama isin irratti godhee jira waan biraa dalaguu dhalaa biraatti waan biraa raawwatu haadha manaa tani kaa irraa qabanii fi gabriitti booji'an hookaaf takkii bitan malee wanni biraa dhoggamaadhaa jira. Warri as jalatti lulluutee dhokatee xiqqoo waa dhogguu fi hiixatu ni jira. Kan immoo ni dhogga. Cuqqaalee dhoggoon rakkasiisan quraanni wanni itti fedhu maali? Fuudhinsa keessatti niitii teessanii fi ammallee agartee niitii teessanii fi gabriitti boojitanii hookaa takkii bittan yeroo agartee zamana rasuula keessa alayhi salaam waan akkasiitu jira. Sanniin malee haraamaa jedhee wanni agartee faman ibtagaa waraa dhaalika fa ulaa'ika humul aaduun jedheetiin dubbata. Namni sanniin malee agartee haadha manaatiin malee ammallee agartee gabriitti booji'amte takkii bitamte malee dhalaa biraa gonno qunnameetiin jedhe warra wasanaa bahee jedhee Rabbiin dubbata. Karaa gabaabaanii seeggaa ofirraa naquu Nabii Rabbi alayhi salatu wasalam haraama godhe hadiisa sahih keessatti. Garuu immoo Imaamu Ahmad asirratti tarkiisa godhanii haraama guddatti yoo gurbaan zinaa dalaguudhaaf lubbuu ofirra sodaatee jedhee deemee zinaa dalagee haraama gurguddoo san keessatti galurraa seeggaa dhayatee haraama gurguddoo sanirraa ooluu ni ta'a jedhanii raggaasisaniitiin dubbatamee jira obboleessi kun. Tarkiisa Kanaafuu, okay, ni gabaabsina. Na biratti bicarraa kannaa.